baay'ee na ajaa'iba. Irraa eegalee kanatti gaaffii jaalalaa dhiyeessuu eegalte. Yeroo sanatti hiikaa jaalalaa waan hin beekneef jaalala keetiif bakka laachuu hin dandeenye. Olee bulee garuu gaaffiin keessatti deddeebinaanani haa ta'uu jedhee gaaffii jaalala keetii fudhe. Ijoollummaas haa ta'uun beeku garaa kooraan si jaalladhe. Maaliif akkan si jaalladhe garuu hin beeku. Baay'een si jaalladhe. Lubbuu koollee dabarsee sitti laachuuf wanti na daangessu hin jiru ture. Yeroo sanatti nama akkamii akka taate si ibsuuf jechootan qabu. Gara jabeessa maal jedhee sitti himu. Walumaa galatti bineensadhaa yoon sin jedhe waanan guddisina jaalala ho'aa keessa turre. Yeroo walii bilbilaa, walii barreessinaa, wal arginas. Ergan eebbifamee ba'ellee akkasuma. Ani waa hedduu dhagaye. Yeroo jalqabaatiif waan ati hojjette mara yeroon dhaga'u amanuu hin dandeenye. Gara baasuu barbaadaniif akkas jedhuu jedhee yaadee ture. Garuu olee bulee dhugaasaa bira ga'eera. Ati eenyu akka taate maal akka hojjechaa jirtu badheera. Kana garuu dhugaa namni martuu beekedha. Baay'een ajaa'iba. Akkan oduu kana mara dhaga'eeni sin gaafadhe. Ati garuu hojiin kun nan ilaallatu jettee kakatte. Baay'ee kan ajaa'ibe maqaa waaqaa dhuftee kakachuu keeti. Maali rabbiin hin sodaattu? Ani garuu oduu namaa qofa miti. Waan qabatamaa ta'e ija kootiinis argeera. Amma ati eenyu akka taate waan hin bareef garaan koo battalumatti siif citeera. Lammaffaa maqaa kun dhahin anis sin barbaadu. Ati kana booddee fooyyooftee nama gaarii ta'uu waan hin dandeenyeef nagahee sin beeku. Kanaaf jireenya mataa keetii jiraadhu gama kootiin nama dhugaasisi'eeni jireenya koo jaalala koo akka jirutti sitti laadhe. Ati garuu nama amanamaa fi akka jirtu baruun barbaadu. Ati qiyyaasa safara jaalala keetii addunyaa kanarraa wanni ishii madaalu gonkumaan jiru. Ulfinni jaalala keetii keessa onnee koo dadhabsiise, onnee koo dhawataan uggurte, keessa ishii madeessite, gubbaa ishii xureessite. Akkamiin waa'ee jaalala keetii haa obsu laata? Galaana jaalala keetiin marfameetan bitaaf mirga duraaf duuba koo mil'achuu hin dandeenye. Alaaf keessi qaama koo hundi cancala jaalala keetiin haguugameera. Hamman si jaallu anatu beekaa. Keessa garaa koo rabbitu na argaa. Ija koo duraa si dhabuu hin fedhu jedha weellisaa Daawit. Ija koo duraa si dhabuu hin fedhu. Daqiiqaaf sekendiif illee ija koo duraa si dhabuu hin fedhu ture. Maraafuu rabbiin obsanaaf alaatu. Maalan godha? Eessattan si argee jaalala kiyya ofirraa obbaafadha. Jaalleeku baay'ee jaalala kiyya maaliin akka ibsadhu wallaale sin jaalladha. Haadha jireenya isaa keessatti waan baay'eetu isa mudataa. Jaalala waliin immoo wal qabatee keessattuu barattoonni mudannoo addaadha kan isaan qabanii. Mudannoon barattoota kunneen akkuma jedhamu waan yaraa nama tokko mudateerraa akka wanti sun hin dabalamne irraa waa akka bartan abdii guddaa qabna. Ayyee egaa isinis waan isin mudate waa yaada keessan irraa qabdan nu biraan ga'uu dandeessu isiniin jennaa. Egaa ayyee qophichi egaa ammas akkuma itti fufeetti jira. Dhaloota keessan karaa garaagaraatiin isin nu biraan geessanis qindeeffannee jirramee amma immoo gara sanatti yoo dabarsinee akkam. Ayyee egaa dhaloota keessan kanarraaf dabaree argatan walitti qindeeffanneetu jira. Dhaggeeffadhaa ammas turtiin keessan waliin akka ta'u sinaafeerra. Magaartuu maalirraa akkan jalqabaa sin bareedu waan ta'eef nagaa keetii ani fayyaa kiyya jaalala keetirraayis qulqullaa'een jira. Kanaaf immoo rabbiin an galateeffadha. Akkuma ganama onnee si jaallatu naaf kenne amma immoo onnee sitti jabaattu argadheen jira. Garuu jaalalaan wajjin akkuma 2-5 jaalala na jalqabsiifte. Oollee bullee osoo nomaan beekin dilbata gaafa guyyaa 17 ji'a 10 bara 2005 xalayaattiin gargar baanu naaf barreessite. Kan jalqabes kan diigussuma ta'e. Ati jaalala naaf qabdu naaf ibsuuf waan hin goone hin qabdu. Waan naan hin jennes hin qabdu. Yoo ni yaadatta ta'e gaafa halkan mana keessa osoo jirru ufuma keetii na kaaftee beekiin kan dhugaa natti fakkaatee si wajjin turu gootu natti ulfaate.
dhugaa natti fakkeessuu keetu na gaddisiise. Magartuu gaafan karaa irratti eege ani mimmaan koo dhangalaasaan si biraa deeme. Si dhabuun koo nan bochifne. Namoonni yaadaan si caalanis miidhaganis ni jiru. Kana nu lamaanuu ni amanna. Atoomaan qabdu kana yoon siin jedhu jaalala dhugaa akka hin qabnee fi hiyyummaa yaada akka qabdu sitti himuun barbaada. Anis kanaaf ani mimmaan koo dhangalaase. Atis guyyaa Rabbii taa'ee eeggadhu. Anaan adda ba'uun kee sababa ati himte otoo hin taane